fincila kana dhaamsuuf mootummaan baajata guddaa baaseeti ummata biyya keessa jiru mindaa ji'aan ramadee fi akka televiziyoona Itoophiyaa irra dhufanii olola oofanii dhiiga ilmaan Oromoo kajige kana akka dhiin isaa dhiiga saree ta'utti akka ummanni balaaleffatu godhee olola oofaa jira. Nulleen warri agartee bakka jirru keessaayyuu warra social media irratti waa tokko tokko daynu olola mootummaa nurra oofu kana ummata keenya irra oofaa jiru kana hinjifachuu qabna. Nulleen agartee olola faallaa isaa deemuu qabna jechuudha. Mootummaan olola nurra labse gara bidhaatiin olola ummata irra oofaa jira. Ammas jaarrolee jedhee jaarrolee ummata jidduu ergeeti fincila kana kadhiini namaatti jige lubbuun namaatti bahe kana fashilsiisuudha. Waan agartee lubbuu namaa baatee haasa'uu dhiiseeti qabeenya barbadaa'e qabeenya akkasii tokkas ta'e kana akkas ta'e jedhee ganama galgala isaa 24 ummata gura duuchuu jira. Kanaafuu yaa Oromoo abdiin kutina namni qabsaa'u abdiin kutu namni agartee bilisummaaf deemu abdiin kutu namni abdii kutu immoo hin bilisoomu. Kanaafuu abdiin kutina gara jirtaniin olola diinaatiif bakka hin kenninaati jabaadhaa waan diinni nurra dalagaa jiru kana nullee daran irra dalaguu qabna. Tokkummaan keenya jabaatee akka argaa jirutti ummanni biyyaa hiriira dhabaan jiru tumsa halagaa ka jetteef tumsa halagaatii fi halagaan qabsoo teennaa fi fincila nu godhaa jiru kana nu tumsuun barbaachisaadha. Halagaa akkamitti akka nu tumsu goona ka jedhurra tumsi halagaa barbaachisaadha. Namoonni rakkoo ummata Oromoo hubatanii nu wajjin dhaabatan mara harka bal'isnee balbala keenya bannee eeguu qabna. Abbaa fedhe maan taane siigalee namoonni agartee yeroo ammaatti nu diinaaf karaa banuu hin qabnu akka diinni olola nurra oofatu karaa banuu hin qabnu. Fakkeenyaaf televiziyoon akka agartee isaati kunfaa hedduu nu gargaaraa jiranii galatoomaa jennaan itti fufaa jennaan siigalee abbaan fedhe habashoonni illee hiriira nu goonuu fi waan nu goonuu irratti yoo alaabaa isaaniitii miti minilik qabrii baheetiniin alaabaa isaa qabatee dhufee nu gargaare haa dhufee nu gargaaru. Nuti yeroo ammaa lubbuu namaatti bahaa jira namatti dhumaa jira. Kanaafuu abbaa nu tumse halagaa nu tumse marayyuu simachuu qabna. Diina ofirraa hir'isnee fira qabsoo baay'ifachuu qabna. Akkas deemuu dandeenya. Waggaa 24 dabran kana mootummaan wayyaaneedhaa haala kanaan nu taphataa turte. Nuufi ummatoota bidhaa afaan wal jala nu deebistee akka nu duula agartee ofii kennaa attenshinii jiraa dhiifneetiin walitti duullu nu godhaa turte. Sistema agartee waan jedhu nu dareessan tooftaa sana agartee nullee jalaa baanee jarrat miti. Osoo mootummaa wayyaanee maaster pilaanii qabattee nutti hin dhufin nu mootu masaraa mootummaatti itti dhaquu qabna. Kanaafuu jabaadhaa. Ana jirru kun wanni godhuu dandeenyu barattoota keenya cinaa dhaabachuun hiriiraan bifa hiriiraa qofaan osoo hin ta'in gama mallaqaatiinis agartee ijoollee gammadoo itti ijoollee hospitaala jiran warra agartee maatiin irraa du'ee namni miidhame warra kana gargaaruu fi mootummoota addunyaa tokko tokkotti iyyuudhaan waan kana bira dhaabachuu.